amma waggaa darbeetti sirna federaalaan turre. Dhaabni aan irratti waggaa 27tti qabsaa'e opiniyoon guyyaa tokko abbaan barbaade dhufee Oromiyaa keessatti nama barbaade fuudhee deemuu barbaannaan maaliif eessa geessi jechuun danda'u? Maqaadhaan sirna federaalaa. Waggaa 10 fi mootummaa naannoo Oromiyaa namatti ka'anii namichi Salamoon Xiimoo jedhamutu bakka bu'ee gaggeessaa ture. Eeganni kee asittis Oromoon waan barbaadu fedhiisaa naannoo isaa keessatti galmaan ga'uu hin danda'u. Lafa dabalatee eenyuuf kennamuu qaba, eenyuuf kennamuu hin qabu kan murteessu kan biraadha. Isa duwwaa miti. Asi milneem addaraas jedhamu san galma milneemii san barkumee san Hacaaluu Hundeessaa sirbuuf hin danda'u gaafa jedhamu mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii gaafachuu hin danda'u. Sirni federaalaa akkasii sirni federaalaa jechuun ofiin of bulchuu jechuudha. Ofiin of bulchinee hin beennu. Warra nu bulchan bulchaa ture malee ofiin of bulchinee hin beennu. Galii keenyatti murteessinee hin beennu. Qabeenya keenyatti murteessinee hin beennu. Kun sobaadha. Inni amma sirna federaalaa isa dhugaa finnuu kan jedhu of keessaa qaba. Caaseffama diiguun yaada diiguun kan silaa wajjin halaalamu. Kanaa wajjin wal dhufeenya hin qabu. Nuti amma kan yaadaa jirru waa'een sirna federaalaa heera mootummaa irratti kan taa'edha. Waa'ee heera mootummaa paartiin ijaaramu kun murteessuu mirgas hin qabu ta'uus hin qabu. Kun waa'ee heeraati waa'ee mootummaan. Waa'een jaarmiyaa walitti fiduun suni maaliif barbaachise yoo jenne akkaataa jarri jaraaf tolu ijaaranii waggoota caaseffamaa irraa nu barbaachisaadha. Fedhii keenya, yaada keenya, mul'ata keenya galma ga'uuf nun gargaarudha. Wanti kun sirna mootummaa irratti murteessaa hin murteessu heera mootummaa kan murteessu ummata. Heera mootummaa kan jijjiiruu danda'u ummata duwwaadha. Paartiin keenya kana gochuu hin danda'u. Beekaa akkana godhu. Warruma kaleessa sirna federaalaa jeeqaa ba'eetu amma deebi'anii akka isaaf quuqamanitti ummata keenyaaf karaa garaagaraatiin ni dubbatu. Garuu fedhiin ida'amu maal jedhaa? Sirna federaalaa duwwaa osoo hin taane hojjetaan mootummaa hojii garaagaraa keessa jiru waa'ee paartii cinqamuu hin qabu.